Okay, Yesus ilma moo Waaqayyo abba? Waaqa. Waaqa abbaadha. Abbaa wajjin tokko. Akkasiin hin jedhe Waaqayyo abbaadha Yesus. Yesus waaqa. Yesus Waaqayyo abbaa jedhama. Waaqayyo abbaa wajjin tokko kana jechuun abbaa. Okay, waan si jedhu abbaa. Okay, Yesuustu Yesus erge moo abbaatu Yesus erge? Abbaatu ilma isaa erge. Okay, Yesus ilmaami. Ilma ofii osaati immoo. Okay, hold on. Ilmi qaba. Ilmi Yesuusoo eenyu? Kan Yesus erge. Yesus immoo egaa ergamoota erge inni immoo ergamoota beekamtii warra kudha lama. Akkasiin jedhe. Waaqayyoon ilma isaa erge. Yesus ilma Waaqayyooti. Waaqayyoo miti. Ati ilma Waaqayyooti moo ilma Yesuuseeti? Ani ilma Waaqayyooti illeedha, ilma Yesuus illeedha, ilma Hafuura Qulqulluuti illeedha. Yesuus dhiira moo dubartii? Yesus waaqa malee akka Saalisa Yesuus dhiira ilaaluus dandeessu. Hin dandeessu? Yesuus dhiira moo dubartii? Egaa amma yeroon seenaa isaan dubbisne yeroo lafarra turetti. Niin beeka waan siin jedhe lafarra ture. Waaqaan lafarra ture moo namaatu lafarra ture? Yesuusi. Waaqayyootu lafarra ture. No assasiin hin jenne. Eeboo ko waan jedhe Waaqayyoon lafarra ture moo namaatu lafarra ture? Waaqayyo illee lafarra tureera, namallee ta'ee lafarra tureera. Yesuus nama waaqas. Namaa fi Waaqaan lafarra ture? Nama taraa miti garuu waaqatu isa keessa jira jechuudha. Okay. Waaqayyoon waaqarra jira moo nama keessa jira? Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Namni amanennaan Waaqayyo eenyutu iddoo hundumaa jira siin jedhe? Yesuus immoo Waaqayyo jira immoo. Eenyu jedhe akkas? Eenyutu akkas jedhe? Waa'ee kadhataa ni beekta? Jarri neetworkiin qabu immoo xiyyaa. Nannatti hin tolu bara kanatti jira. Waaqayyo iddoo hundumaa akka jiru moo? Yesus Kiristoos yeroo kadhattan yaa abbaa keenyoo yaa isa waaqarra jiraattu jedhaa kadhadhaa jiru. Waaqayyoon eessarra jiraata? Waaqayyo iddoo hundumaa jira Waaqayyo. Hin jedhu Yesus akkas hin jenne egaa. Eenyu akkas jedhe bakka hunda jira Waaqayyoon? Egaa ammas biras jira na biras jira Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Okay, si gaafadha. Teessoon sammuu samii. No, Yesus akka jedhe yoo kadhattan waa'ee kadhataa Lukaasii Maatiyos keessa yaa abbaa keenyoo yaa isa waaqarra jirtu jedhaa kadhadhaa jedhe moo yaa isa bakka hunda jirtu jedhaa kadhadhaa jedhe? Iddoo sanatti hawaasa waaqarra jirtu jedhe Waaqayyo garuu iddoo biraa iddoo hundumaa jiraachuu danda'an. Hin danda'a. Eenyu siin jedhe eessatti mee Waaqayyo bakka hunda jira kasiin jedhe eenyu? Yesuustu jedhe moo Waaqayyootu jedhe moo Phaawulostu jedhe? Amala Waaqayyo hin beektu. Amalli Waaqayyo iddoo hundumaa jira, waan hundumaa danda'a, waan hundumaa beeka, abbootummaa qaba. Iddoo jechuun bootaadha. Waaqayyo sagaraa namaa keessa ni jira. Sagaraa namaa keessa. Waan hundaa keessa jira siin jedhee inni waan xurii hin jaallatu. Sagaraa keessa hin jiru. Iddoo hundumaa naan jedhe. Waan xurii hin jaallatu, waan udaan waan kosii hin jaallatu. Okay, ayyee sayxaana keessa ni jira Waaqayyoon. Allah, Waaqayyo kana akkuma kubbaa itti taphatan jarri. Eeboo. Maal keessa jette? Sayxaana keessa ni jira. Maal keessa jette? Nagaama. Sayxaana keessa. Anta sayxaan nafsu.